يا رب نوغيس xiyyaara inni yaabbatu akkasuma karaa inni deeme nama inni waliin deeme illee nama inni bira deeme illee nama nagahaa rabbi haa taasisuuf yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi yaa Allah bakka inni dhaqullee bakka khayrii bakka isiin irraa gammaddu rabbi haa godhuuf rabbiin akkas haa godhuuf akkasuma walla ustaaza tokkollee jala kana jiranii asit deeffatanii jiranii ammallee jaluma kana jiranii yaa rabbi nu aafiin aafiyaa si biraa taate yaa rabbi nu aafiin aafiyaa doomni dhibeen hin jirre yaa rabbi nu aafiin aafiyaa dhibee isii dubbaan hin jirre aafiyaa taammaa yaa rabbi nu aafiin haga dura dhukkubsatee ka maasiyaa isaanii irraa hayxee darajaa isaanii ol fuutee rabbi nu haa godhuuf yaa rabbi yaa Allah yaa arhamarra obboleetti keenya deektorii tanallee rabbi yaada muraada si haa guutuuf rabbi yaada muraada si haa guutu yaa rabbi yaa Allah shabakaa kanallee laaffisiif haala jiruuf jireenya isiillee yaa rabbi laaffisiif yaa rabbi waan itti jabaate hunda yaa rabbi laaffisiif yaa arhamar raahimiin yaa arhamar raahimiin yaa zal jalaali wal ikraam yaa hayyu yaa qayyuumu birahmatika astaghis aslih lanaa sha'nanaa kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إن شاء الله وروني أسقبارة أستاذني نم تكلم بينا إن شاء الله ويانا لا ويا دعائتي أكسم وروني دعائي دي فتشو بتاعتين الله يو أكتسال لي تأتيني كهرك اللي باستان تاتني namatti hin dheeressinaa haa ta'u malee yeroo ustaazonni baay'een jiran kanatti du'aa'ii isaan waan nu keessa jirru yeroo hedduu haala nu waliin jirru wal qabaniitiin namoonni hedduun ka saayikooloojii namaallee hubatan akkasumattuu keessa deemanii du'aa'ii godhanii jiran ustaazonni yoo fakkeenyaa fi ustaazota harka rabbaasaa ka oollu taate ustaazota taawwantuu ustaazonni ol bahan sagantaan argatin walaa baha waan ta'eef warroonni sumayyootaa fi ilaalota hawaasni as keessa jirta hundi keessanuyyuu ustaazota harka irratti hin babaasinaa heddummeessitanii maalii fi guyyaadhaa daa'iiwwanii fi akkasuma ustaazotaa fi olomaayii hedduutu dhufee sagantaa kana keessatti qooda fudhachuu barbaada waan ta'eef karaa tasgabbii qabuun akkasitti akka nu hordoftan jecha ustaazonnis warri jala jirtanis gubbaa jirtanis daqiiqaa 3-4 waan hin caalleen inshaallah akkuma wal duraa duubaatiin inshaallah sagantaa ka isinii kenninu ta'a. Amma kallatti maanuu inshaallah anis ustaazota hedduu gubbama kanatti otti ol bahe kana boodanii dhufuun illee ni jiran inshaallah. Ustaaz Abdullah al-Arusiin bira jirani akkasuma فداك أبي وأمي اللي أستاذ من فكاتني إن شاء الله يفهم مقام كوني نمون هدوني تيني نمني برالي تيني مقافة يتشاف إن شاء الله أكسي أستاذك إن لكوبس سقل الرالي أبو أمار أكسم اللي أستاذك إن دكتور عبد الرحمن هندي كيسانو سقنتا والدرا دوبان قرين قريرة اللي قوفو لان دندا إن شاء الله أكسيتي akkanuuf beetan isiniin jenna ustaazonni warri jala jirtanis inshaallah kallatti maanuu sagantaa gama keessa isinii dabarsaa ustaaz Abdullah lakkoofsa 5 irra jirtan mee inshaallah maayikii kaafadha inshaallah barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiikum. هيا جزاك الله أحسن الجزاء سنين جتا أنا بر إرى تريد أنامتي مي وروتا مول بهن كان أرجعتني مالي إن شاء الله هكيا وستي أكثر ساعتين ساعت لربك ساعتين سيكا كيس بالعدد مي أنامتي إن شاء الله جرا أنت إيه وتعمل كلام بارك الله فيكم إنساني في المفكر برسا سنين بارك الله. أيه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء من جنة أستاذك إنك قال أكنا كنه والله أستاذني كين هجر آتي فنين ولني أكنتي نسيها في دعوة في دعاء في غرغران نججبي سجران كنه أكتي ما شاء الله كانت وليادني بارك الله فيكم خلت ما وروت أستاذة قبات رانو سنتاني وروني قبات راني دران تراني
sagantaa argatanii turaniiranii warroota haaraa seenaaran jedhanii nu yaadachiisanii inshallah barakallahu fiikum. Kallattii raqama 9 isin dabarsa inshallah ta. Ustaaza keenya baga nagaan dhuftan. Yoo isin mijateen kaafattanii Ustaaz Abdurrahmaan illee amma seentanii ammuma seentanii isaa isinillee abshiru abshiru. Ustaaz Abu Hammaarin si'a lakkoofsa 9. Abu Hamir yoo isin mijanne inshallah duubumaaf isin kaanna inshallah. Abdurrahmaan Ustaaz Abdurrahmaan Dr. Abdurrahmaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم يا جلال عبد الرحيم نقوم جرتني فيما جرة الحمد لله بارك الله فيكم. أيه بقى نكازر انجرات إن قالتهم الفات ربي سنين راجالت. آمين آمين إن شاء الله بارك الله فيكم اتفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلكم جميعا ورقوا جرتن كرجال جرتن سميوتا في بلالوتا أكسم أستاذوتا دبالتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكما جرتنتي بكما جرتنتي سلام تور جنتا إسن حاجيتو بقدرات تلفت أنتيا بقى ربين إسن جراتيسي أكسم قرتني تربة ربي ولدت ندي بسجمع كنافين إن شاء الله. الحمد لله ثم الحمد لله. أكما ربي لعين شكرتم لعزيدنكم نعمة أن سنيكين الرتيون أغلتهم فتن إسني دبل جئ ربين. الحمد لله ثم الحمد لله. وصوت كون كنا نوران لكبستين أكسما قرتي تربة ربين نديبسي أما اللي حمد ربي سنين رها قبو مرادك ربي سني حاقوتو بكجير تنتي ربي سن حاتيسو ما شاء الله تبارك الرحمن. نمني دين قبو يو دبتوني بريدا يو ديموني بريدا يو حاسوني بريدا أكسما قرتني وري مرادك أبدن قوتون كيسان جامت يجارا ربي مراد كيسان سني حاقوتو لبما كيسان اللي ربي سني حافيسو ركتا كيسان اللي ربي ركو سني حاباسو ربي فيتا إسن حاباسو دنيا كيسان كيس بركة ربي سني حاكاو umrii keessan keessallee rabbi barakaa isinii haa kaa'u. Jiruun addunyaa tuni fatanaan dhabdu rabbiin waan fedheen nama fatana kaan gartee fayyaa isaa irraa fuudhuun kaan qabeenya dhoggatuun gartee rabbiin waan barbaadeen nama fatana. Kanaafin rabbiin muraada keessan isinii haa guutu. Nama diin rabbii kana baratee barsiisu rabbi isin haa taasisu obboleewwan kiyya. Rabbiin gartee diinii fi duniyaan nama milkaa'ee biyyatti galee biyya fayyadu rabbi isin haa taasisu. Nama gartee biyyuma namaa kana keessatti umriin isaa dhume akkasuma gartee maa biyya san deemi jedheetiin hin gartee sheenahuu miti nama itti gammadu rabbi isin haa taasisu. Maashaa Allah rabbiin isinirraa haa jaallatu. Waa wallaaluun nama miti beekumsi immoo nama miidha obboleewwan kiyya. Umar bin Khattab sahaaba rasuulaa keessaa radiyallahu anhu akki jedhe waa takka yoo yaadadhu na kofalchiisaa takka yoo yaadadhu na bochisaa jedhe. Zabana gartee diin rabbii hin qabanne san keessatti gaafa tokko gartee intala takka rabbi naa kennee guddoodha. Qabrii dhaqee isii awwaaluudhaaf gartee gaa qalbii tottolcheetiin anaa gartee qabrii san tottolchu biyyeen areeda kiyya kanatti na taatee jedhe. Yaa abbaa kiyya biyyeen areeda irratti si taate jettee narraa dhadhooytee isima san isima akkasin na jaalattu san fuudhee gartee zabana gartee rasuula kenna salawaatullaahi wasalaamu alayhi duraan dubartii jira awwaalaa turani. Achi booda eegasi isima tana isima akkas naan jettu tana fidee awwaale jee jirtu. Kana yoo yaadadhu na boochisaa jedhe. Ammallee mootuuti miruma kana
rabbii kenna nu eega jennee mataa jala kaahannee halkan bullee subii itti faxarra jedhe. Waan kana mootu rabbii kenna jennee waanuma gartee itti amannu kana yoo subii kaanetiin itti faxarru kana yoo yaadadhummoo na kofolchiisaa jee obboleewwan kiyya. Kanaafin rabbiin muraada keessan isinii haa guutu. Waa wallaaluun tun nama miti obboleewwan kiyya. Rabbi gartee nama beekumsarraan beekumsa dabalatu. Umrii keessan keessa, dunyaa teessan keessa barakaa, ilmaan keessan keessa barakaa, maatii keessan keessa barakaa rabbi isin haa kaa'u. Jajjabaadha rabbiin isinirraa haa jaallatu. Fuula namaa rabbiin isin hin dhaabin obboleewwan kiyya. Gaafa tokko gartee namichi tokko nama silaa gartee namni qabeenya qaba jedheeni beekamu jedhan ganda keessatti. Inni garuu waa takka qabu rabbii ufii malee namatti rakkina himatu kana waa hin baay'isu jedhan. Achi booda gartee namni suni rakkatee cinqameetiin beelli akka badaa miitee jennaan. Masgiidni tokko naannoma isaa jira. Masgiida san dhaqee waan achi keessaa saamuu yaade jedhan. Ufii sodaa rabbii qaba garuu qoonqoon tun akka badaa gootee rabbiin fuula namaa isin hin dhaabin obboleewwan kiyya. Achi booda eegasii masgiida san keessatti halkan sa'aatii 7tti cabsee seenee jedhan masgiida san. Eega cabsee seenee gartee mooticha tokkotu jira zabana san keessatti hintala ajaa'ibaa qaba jedhan. Gartee hintala tana mootonni marri gartee nama hedduu kadhate jedhan intala isaa tana. Achiin booda gartee isaa gartee masgiida cabsee sa'a 8tti masgiida seenu. An hintala tiyya tana nama gizee kana masgiidatti salaatu. Nama gizee kana masgiida keessa dhaabbatuun kenna jedhee dhaqaa qabaatii fi daabboon fedhe haa ta'u jedhee waraana erge jedhan. Achi booda inni gartee fuula namaa dhaabbaturra jedhee mala kana baase beelahee achiin booda gartee askarri illee duuban seenan. Waan hatu kana dhiisetuma salaata Allahu akbar jedhee salaatuma eegale. Achi booda eegasii isaa salaata eegale kana nama sodaa rabbii qabu atiin kun jedhanii askarri fuudhanii namichatti geessan. Achiin booda gartee situu gartee sodaa rabbii qaba. Situu rabbii ufii gabbara gizee namni rafuun jedhee mootichi sun hintala sanii kennee namichi sun sodaa rabbii qabaatuudhaan rabbiin gartee isa bira dhaabbatee hiree akkanaa isaa baase jechaadha. Gizee rakkattanillee obboleewwan kiyya sodaan rabbii isin keessa haa jiraattu. Rabbii keessan sodaadhaa. Rabbiin gartee gaa waan ati rakkatte san keessaa rabbi si baasa. Rabbiin muraada keessan isin haa guutu. Bakka jirtanitti rabbi isin haa tiisu. Jabaadhaa dhibamaa keessanillee rabbi isin haa aafiyu. Taqwaa sodaa ofii rabbi isin haa kennu. Namni naasa'uu barbaadu jedha rabbiin. Qur'aanuma kiyya haa qara'u. Gartee waanuma khayrii haa dalagu. Rakkataa bira haa dhaabbatu. Ollaa ofii bira haa dhaabbatu. Gartee namni naasa'uu barbaade qur'aanuma kiyya qara'e. Nama osoo qur'aana qara'u gartee fuula rabbii deemu rabbi isin haa taasisu obboleewwan kiyya. Dheebuu qur'aanaa rabbi isin hin baasi. Waan tokko yoo dheebuu bahan ni quufan obboleewwan kiyya. Kanaafini nama gartee qur'aana kan guyyarraa numa qara'u. Numa gartee osoo qur'aana qara'u rahmaani wal ga'u rabbi isin haa taasisu. Muraada keessa rabbi isin haa guutu. Akkasuma gartanii isin irratti illee hin dheeressu. Afwa wasafan rabbiin gartee darajaa keessan sadarkaa keessan rabbi ol haa fuudhu. Haza wa billahi tawfiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء وبليسكين قالي رب سر جالة والله خير الكلام ما قل ودل على المراد الأني ربي بركاسي فاقدو نسيها بريدو ساعتي الإيرا فتاتو قباب سيته ندبر سوكيتي فدو غلطو من الفاتن ويوم ربين علمي تيران علمي ربي سيف هذا بلو بيكم سكيران بيكم سربي سيف هذا بلو إن شاء الله أستاذني كينا يبرد ديبتني فداك أبي وأمي بلا جرتني زين لكوب سلام مرة فداك أبي وأمي يا رسول الله أيوة ميت فوفا دران دي سكنتا يو أرغنيت فوفا ما إن شاء الله أستاذي وروني دران أستران سكنتا أرغتني يعني ورا حالياته والبابا مع الجنان كيسا سنين ردا الدبلة دي فما حيات فوفا بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
obboleessa keenya Abdurrahmaan rabbi isinirraa haa jaalatu jechaa guutuu keessanuu kan dhuftanii